mana mallaka ijoollee keetii keetti yaani sababa bal'inni kun sijjammar siifilleen guuramne isaafilleen guuramne sababa ilmaan kanaatiif Oromoon isin guurtee mire siigalee haa ilmaan tu ittiin tajaajilamtuuf atillee kuusattee bakka ciisattu ittiin ati tajaajilamtuuf meeqa guurameef inni mallaqa kana mana bitate mana jireenyaa bitatee galee jaartii amma itti fuudhe. Ajaa'iba wallahi hayyeetti buke. Fuudhe maa akka inni fuudhe nama hundatu beeka. Ijoolleen roobee keessa jirtu, ijoolleen shaalloo namni Itoophiyaa jiru, namni wallaaleen jiru, namni biyya kana keessa jirus namni wallaaleen jiru garuu inni waa fuudhe jedhee natti maare anniif inni eega waliin haasa'uu deemne hadha baatii 4 moo baatii 5 deemna. Qubayyuu waliin qabnu nama biraarraa dhagge'an. Garuu ammootu ani nin fuudhaa sijjammar jireenya kiyya keessaa bahii naan jedhe bakka jechuun ani wallahi waan isaa haasa'ullee hin danda'u kana sanallee jedheellee dubbachuullee hin barbaadu walumaa galatti hawaasni Oromoo akka kaleessa na wajjin rakkatee ilmaan kana asiin naage ani firan qabu nama na dubbatu qabu yeroo asirratti bo'u maraattuudha naan jedhe namni an caarraa ilmaan kiyyaatiif caarraa kiyyan nama raache si galee an firan qabu nama na dubbatu qabu. Akkam firan qabne beekee kana mana natti dalage an har'as borusoonni na boochisu caarraa ilmaan kiyyaati sii galee akkasuma immoo sa'aatii live irra dhufu kadhatteen quuftu warra kadhatteen quuftu beeloftu jedhanii sababa badii inni balleessee fi maallaqa inni zariin isaa guurrate ka uummanni na arrabsu sana hawaasni kiyya akka naa beeku barbaada hundi keessan waan isinii danda'ame yoo dhugaa miidhaa haadhaatiif ilmoo Oi si fuancho wallahi dhaggeeffadhu waan amma ati ilaarraa jechuun maallaqni sun akka ati itti fayyadamutti hin jirre ilmoon kee itti fayyadamutti hin jirre gabbaatee hawaasatti nimtu hawaasaatu maallaqa guure maallaqni kan uummata Oromooti maal uummanni Oromoo ilmaan keetii fi atiis akka itti tajaajilamtuu fi akka inni itti fuudhuu fi miti gabbaatee hin dubbattu ture. Akkamittan dubbadha duuba ani namni kun hin sirrata hadha boru sirrata ammoo maallaqa san waa balleessaatti beekaa re'an maalitti beekaan akka inni kana akkas waan akkanaa akka inni raawwatu an eessatti hin beekaan. Duraanuu akka akkaawuntii haadhaa irratti akka galeen hin beeku hin qabnu naan jedha yeroo ani isa gaafadhe hin qabnu birrii wayituuyyuu hin qabnu maallaqni wayituuyyuu wanni qabnu hin jiru naan jedha si galee haa ta'an garuu akka inni jiru ni beeka garuu maaliif maybe surprise na gochuufi namni kun ammootu qabeenya kana dabarsee waan biraa ittiin godhu maaluyyuu yoo godhe anumaaf ilmaan kiyyaaf walitti qabaa jira ka jedhamu beeyte akka ganzabni jiru osoo beeku. Yani homaa ittiin godhu maybe ilmoodhaaf akka ani hin balleessineeffaa walitti qabee jira ka jedhamudha malee akka maatii wajjin waliin mari'atanii anaaf ijoollee haala jambii baasanii tokkoffaa maqaan balleessanii hawaasni Oromoo akka ani itti fayyadame akka ilmaan kiyya ittiin guddachaa jirtutti beeka. Garuu dhugaan jirtu ammoo anis ilmaan kiyyas ganzaba uummanni Oromoo waggaa kana hunda nuu guure marraa takkitti ka aniif Mubaarak Musammaa bara 2023 guure sanuu yeroo sana inni naa oliinuun jiru yeroo sanaayyuu jaartii biraa fuudhee jira hawaasatti nimne malee yoo gabbaatee hawaasatti miti gocha suukanneessaa sirratti hin godhaa waan sila ilma namaatti godhamuu hin qabne hasiida mara fuula keetti naqanaan jechaa ture yoo ati gabbaatee hawaasa Oromootti himte an sagalee san qabu gabbaa'ee uummata Oromootti madhu uummanni Oromoo homaan an godhu ka jedh ni beekanii manguddoon biyya kana jiran akka ani maallaqa an dubartii bu'aa bu'ii baay'ee keessa darbee asiin ga'e Oromoo ana nuura koon dhabe jireenya kiyya guutuun dhabe nan xiqqaadhe ani haadha dhiiraatti an isinii galee waggaa meeqa guutuu badii abbaan isaanii balleesseen abbaa ilmaan kiyyaati jedhee hawaasa kana hin mufachiisu jedheetti arraba uummataatti obsee gaafa an kadhattuu dhadhame waan nyaadhee dhunne hawaasni biyya kana hundi isaatu ni beeka warri Kaayiroo keessa jiran dhiira dhala Oromoo namni wallaaleen jiru. Inni qabamee mana hidhaa baatii 3 moo baatii 2 eega gaheen maallaqa san gaafa rakkadhee waan ani ittiin deddeebi'u gaafa dhabu kennaafi jedhe mana hidhaa keessallee taa'ee kanan an asii isaa akkanatti sagalee ta'u kanan asii isaaf ilmaan isaati akkana boo hidhaa keessa taa'ee makiinaa sana gurguraati maallaqa lafa naa kaa'aa jechaa ture. Sigalee waan kana hunda ammoo amma eega inni mana hidhaatii baheen dhage akkasuma ammoo ammas dhiibbaa gochaa jira naa ergaa makiinaa gurguraati gaafa inni jedhu an qoosaa si'aa jira. Umarratti amma ammoo bultii biraa jaarrate jireenya biraa eegalee jechuudha. Kana waan nagootan nagodhaana naa hubadhaa hanga onaa kophaa kiyya akka ijoollee kana guddisaa jiru ammas ammoo haalaan keessa jiru ilmaan kun keessani akka gootan godhaati bakkaan akka dubartii tokkotti miidhameen jiraan wallaahi naasa'uu hin danda'an waan inni na godhe.
kan boyin sifu ani gama kiyya waan dhuunfaa kiyya akka nama tokkotti si gargaaraati kaan immoo hawaasni jirullee si bira dhaabatuuti anaasallee sitti dheeressuun barbaaduuti yaa adreesii lakkoofsa kan keelleen qabaa hunda si dubbisaati bakka ulfaadha galatoomaas min jedhaati yeroo gaarii qabaadha. Imboyin bakka asin imboyin wanti dabarre hin jiru maaliif ennaan ijoolleen keelleen guddatti taarikni keellee boruun jijjiirama asillee boru nama biraa taatee jiraata guyyaan kun illee darba wanni hin dabarre hin jiru biyya lafaa kanarra eenyu namni wanti dhaabbataan hin jiru rabbii tokko nama uumee alatti kanaa jechi imboyin bakka guyyaan kun hin dabraati imboyin bakka dubartiidhaati haadha dhiiraati haadha dubaraati boon sirri hin jiraatu imboyin bakka boon sirri hin jiraatuuti waan dandeetta aga dandeetta yaada kee obsaan ibsadhu malee imboyin dafi malee yoo gabbaatee hawaasatti miti gocha suuqanneessaa sirratti hin godhaa waan sila ilma namaatti godhamuu hin qabne hasiida mara fuula keetti naqanaan jechaa ture yoo ati gabbaatee hawaasa Oromootti himte an sagalee san qaba gabbaa'ee uummata Oromootti madhu uummanni Oromoo homaan an godhu ka jedh ni beekani manguddoon biyya kana jiran akka ani maallaqa Ramadan an kanin jo biyya tanatti fuudhee ture moo ni be maa fuudha jechuun fuudha halaalaa osoo hin taane hin jiraa mitiiree yaa'u kama dhoskaan waliin jiraatan san marama dalagaa ture zinaa dalagaa ture dubartii biraatti waliin amma isin nikaa walirraa qabdanimi wayne gudibar abshir bakka siifu qoya amma gizee amma carrasharri digalu kana inni hin deebi'aanimi walii galteen keessan kan ture isaa ara hin deebi'aadhaaf ni nufaa sponsora kan itti fufuudhaami ajaa'iba wallaahi sponsora san dhufeetan mana hidhaa keessatti illee na doobii galchi doobii nagalchaa jechaa jirti garuu waan kanin jo dhuguma garuu waan kana dubbii haasawaa miti dubbiin tuni dura nama qabatamarraa dhageesse moo akkamii sila dhuguma fuudhuu wallaahi fuudhee jira wallahi lazim fuudhee jiran dee maali abbaa ilmaan kiyyaa akkamii dhara irra kaawaan maakiyyaa waa daa'ima ta'e ani kun caaraa ilmaan kiyyaa waan ta'eef anaasaa jira bar wallahi lazim fuudhee jira dee ijoollee yeroo bee yoo as jala jiraatta ijoollee inshaallah warri beeytan ergadha hawaasa hundatu beeka warri Itoophiyaa jiru tumee fuudhe mucattii jaalattee osoo hin taane tumee fuudhe mucattii daa'ima osoo barumsaa galtu daa'ima waggaa 15 kan inni fuudhe. Way good. Hai seerin jiru aboo miciyyoo harkaa baasa tanaawu bikka hin qabannee kabraa fuudhaa warri baaleedhaa gabbaati miciyyoo xiqqoo. Siifu salaamaaleykum hundi keessanuu awwanni gaafachuu fedhe akkaawuntii irratti walitti qabame sani akkaawuntii mataa akka dhuunfaa isaati moo raayyaa abbaa mancaa jedhaatiin hin turte isa irratti walitti qabame moo akkamitti baasuu danda'e inni? No, sanii miti. Ilaali hawaasni Oromoo yeroo sadi na gargaare. Gargaarsa hawaasni Oromoo yeroo sadi na gargaare san ka yeroo lama na gargaare akkaawuntii haadha isaa irratti guurame. Sanumaa wanni dhan quba irraa qabu hin jiru hin beeku waan. Sigalee. Ammootu ani kanan beeku misaaleedhaaf gargaarsa uummanni Oromoo kana gargaare kanan beeku kan ofii kiyya. Akkaawuntii raayyaa abbaa maccaa irratti Mubaarak Musammaatii waliin guurre sana qofan beekaa jechuu jira. San ispoonsaran ittiin galchan anaaf ijoollee kiyyaaf isumaa waliin jechuudha. Sigalee. Kan duraanii ammootu an akkuma nama tokko abbaa ilmaan kiyyaati sigalee yookaan lafa ittiin nuubite yookaan mana ittiin nuubite anumaaf isaaf ilmaan kiyya fayyadaadhaafan callise sigalee garuu hadha gaafan dhagahu mana saniin mana duraan ittiin maallaqa sanillee maqaa haadhaatiin manni sunillee akka dhagahutti yaa maqaa haadhaa ta'e maqaa isaatiin ta'e beeku macheef namni zaalimni maqaa ofiitiin mana hin bitu beeyte yookaan maquma haadha ofiitiin bitata malee. So qabeenya kiyyaaf ka ilmaan kiyyaa ka hawaasni Oromoo nu guureen hadha jaartii itti fuudhe sigalee. So magaalaa Marooba keessa bitate namni biyya keessaa dhaqee waan kana addaan baasee seera jala deemuu hin danda'amu. Isaanillee quban qabu zariin isaanillee quban qaban ijoollee kiyyaaf duraadhanaaf sagalee naa ta'aa turtanii miti. Obsee kabajaa keessaniifan as ga'e garuu har'a huyna kiyyaa oolte ijoollee kiyyaa sagalee naa ta'ati dhimma ilmaan kiyyaa kana gar tokko naa deebisa malee ani maallaqaa miti kanan barbaadu sagalee keessaniin barbaadu an firan qabu bakka sagalee naa ta'a waggaa kana guutuu kophaa kiyya kusadhee ilmoo kiyyaa asiin gaadhee
Sifu koy mi alati ishi ati emotional tani koy ka public arretin la kanatin boyni koy adam mal ni gargarsi kan wani at barbad mi fact wan gabab city wan iju mal barbad sponsor barbad damo mal ni wani at barbad mi awas mal ka gargar barbad ya de ke gabab sibsa dum boyni ati bakka mal ni me la yani ki sponsor ki ya maka isatin jira ishi email file number inu dorkate email nuti sponsor tingal fanne nu dorkate hinken nu je bele war sponsораtin bilbile sponsor san cancel godati malaka kiyana ergajen isa tu yeda ishi biya kanalle dufu hindan dauna jet amma le makina to ko jirti makina sanille na duba gurgurati malaka na ergajen ani dimmi ilmani nangalchu ilman kana akka feetetti guddifadhu sille ijoolleellee jireenya kiyya keessa baasee jira jireenya kan kee dhuunfaa jiraadhu naan jedhe amma abbichi jechuu gaafidhiif manaa godhate namtichi jechuu abbichi sponsora dura isinii ta'eeti akka ijoollee maqaa isaatiin jirtu akka dhimmi kee marti maqaa isaatiin walii hidhannaa qabu beeku kuni dhimma kan kee rakkoo kan kee kan akka ijoollee kana kophaa guddistu akka ijoollee kana keessa ati biyya kana keessa rakkattu hin beeku. Maaliif beekan jarri itti mee jira garuu yoo beekanillee onni isaan gochuu danda'an maaltu jira abbaan uyyuu itti jabaatee ishi adati ana dubbiin dheeressu ganna gabaa maas gargaara monta ati gargaarsatti barbaaddu gargaarsa mallaqa ammoo maalin akka nama kana yookaan sponsora biyyaa bitattee waan kanarraa rakkina kanarraa bahu barbaadamoo yookaan sponsora biraa si jijjiiramee rakkoo kana keessa baatee maqaa ijoollee kanaa jijjiirsifatu barbaadamoo an dubartii bu'aa baay'ee keessa darbee asiin ga'e Oromoo ana nuura koo dhabe jireenya kiyya guutuu dhabe nan xiqqaadhe ani haadha dhiiraatti ani isinii galee waggaa meeqa guutuu badii abbaan isaanii balleessan abbaa ilmaan kiyyaati jedhee hawaasa kana hin mufachiisu jedheetti arraba uummataatti obsee gaafa an kadhattuu dhadhame waan nyaadhee dhunne hawaasni biyya kana hundi isaatu ni beeka warri kaayiroo keessa jiran dhiira dhala Oromoo namni wallaalee hin jiru isinii galee akka inni ilmaan kana isa akka andu barbaadan andu ilmaan kiyya kana narraa fudhachuu barbaadan isinii galee garuu laatii rabbiin kiyya nakaasee asiin naga'e kabajaa keessanii kan obsee ammoo aarsaa dubartii ilma ofiitiif yookaan ammoo bultii ofiitii kabaltu kaffalaan ture har'a garuu inni ani dubartii akka keetii maaxaniin isii ciccittee sibiilli gara keessa jiru homaayyuu naan gootu naan jedhe ani ilmoo kiyyaaf jecha sibiila garaa kiyya keessa jiru hawaasni Oromoo biyya kana jiru hundi isaatu ni beeka isinii galee Ganaa miidiyaarrallee ba'ee dura maqaa baay'ee nabbaas har'anaaf ilmaan kiyya ba'eetti nu gatee isinii galee mana ijaarratee qabeenya uummanni Oromoo na gargaareen bultii itti ijaarrate an bultii sanaa miti kan na gubu jiru miidhaa ilmaan kiyya kaleessa miidhamte an miidhamee badii isaatiin ittiin waqasamaa ture har'as an gargaarsa tokko hin barbaadu an maallaqaa miti kan na boochisaa jiru hiccitii jirtu beekaa madaa kiyya naa beekaa gocha inni anaaf ilmaan kiyya irratti kan inni barakiinaa fuula keetti naqeedha namni feemasoonni kaayiroo keessa jiran namni wallaalaan jiru nama hundattuu madhee jira sagalee na waraabbattanii qofa hin deeminaa dhimma ilmaan kiyyaa kan gar tokko naa buusan amma waan isinii mul'isu waraabbadha. Obseefi miti bar waggaa 4 guutuu obseefi zarii ganda hawaasa manguddoo kaayiroo Oromoo namni kaayiroo kana keessa jiru hunda isaa itti baasee waggaa 4 guutuu obseefi dadhabee amma ana jireenya isaa keessaa na baasee zariin marti na bulooknaanin bar mana uummanni Oromoo bar maallaqa hawaasni Oromoo itti naaguureen itti fuudhee bar inde minoo naachuno kun akka baalee qofatti haasa'amuun qabu siigalee maaliifi yaani ganda kutaa 11 hundatu na gargaaree waan an ilmaan kiyyaa wajjin itti irraa fayyadamaa jiru itti fakkaata laa dubbiin akkasii miti anumaa wanni irraa quba qabu hin jiru edeen hawaasa kiyyatti mujjira miknaatuun waggaa kana guutuu anaaf ilmaan kiyyatti ittiin waqasamaa ba'e kadhattee hin quuftu ati guyyaa hunda kadhattaa guyyaa hunda boossa ati maraattu dhagaafa naan jedhee mubaarak baalee dheengedda maal jedhee ammarraa 5 beeka ka isiin gargaaramte naan jedhee bar ka akka